Maashaallah harallee soofaa adda ta'ee fi soofaa kwaalitii ta'e kan nam sadii qaban isiniif dhufee jiru. Soofaan kun wanta adda isaa godhu waa hedduu. Tokkoffaa irratti gatiin isaa qannaashidha. Lammaffaa irratti inni garuu orijinaalii boondiidii irraa kan dalagame akkasuma sadaffaa isaa istaayiliin isaa hedduu namatti tola jechuudha. Maashaalladha. Haalaan ajaa'ibatti namatti tola. Namoonni barbaadanii kottaa sinan jedha gatii kiisa keessan isin miina yookaan gatii humna keessanii ol hin taaneen jechuudha. Haalaan babbareeda. Sadiinuu karariin isaa garaagaraa akkasuma immoo boondiidii irraa dalagame. Inni kun leezarii fi carqii wal keessa dalagame. Inni kun kanam tokko tokkooti. Istaayiliin isaa hedduu namatti tola. Gatiin isaa gatii qinnaashidha jechuudha. Gatii isaa namoonni dhaga'uu barbaadan viidiyoo kana keessa seenaa ta'e ilaalaa isiniin jedha. Maashaalladha. Gatiin isaa gatii kiisa keessa isiniin miine jechuudha. Gatii jiddu galeessa. Haa ta'u malee galuu orijinaalidha. Saatii ammaa kana keessatti majlisa dalagsisuun baay'ee ulfaatee jira. Akka humna keessaniitiin qabadhee isin dhufa waan ta'eef wanta humna keessanii wanta isin hin miine waan ta'eef sadiin isaatu beeftiraasii qaba jechuudha. Wanti isin beekuu qabdanii sadiin irrattu beeftiraasii qaba. Beeftiraasii amma irra godheen jiru malee sadiinuu beeftiraasii qaba. Akkuma baheen isin waraabe jechuudha. Keessan na dubbisaa isiniin jedha. Viidiyoo kana subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya isin bira haaziraatu amantii kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya laallee akkuma isin argitan kana soofaa nam torba teessisu boondiidii jechuudha. Keessumaanuyyuu ispoonjii osoo hin taane boondiidii haalaan bareedaa ta'e kan nam sadii qabadhee isin dhufeera. Asinillee barbaadan keessan dubbisuun irraanfatina isiniin jedha. Soofaa kana kottaamee akkanumatti wajjin ilaallu isiniin jedha. Soofaa hedduu namatti toluu fi soofaa maashaallah kwaalitii ta'e boondiididhaallee namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtanii kottaa jedhaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa hedduu namatti tola hedduu bareedaadha. Maashaallah boondiididhaallee hedduu namatti tola jechuudha. Wantummaan wanta hundaanuyyuu adda isa godhu boondiididha. Qirtsiin isaa kan gubbarraa kun jechuudha. Akka isin argitan kana dalagame yoo barbaadan isa kana irratti illee guutuu isinii dalagama jechuudha. Yoo barbaadan ammoo diizaayinii istaayilii kanaan isinii hojjetama jechuudha. Haalaan namatti tola haalaan bareeda hedduu jaaladhee jira. Nam torba teessisa sanumarraanuyyuu hedduu bareedaadha waan ta'eef isa kanneen keessaa akka barbaadan filadhaa isiniin jedha. Isa sadii isinitti mul'isa. Sadiinuyyuu kararii garaagaraatii fi diizaayinii adda addaati jechuudha. Garuu gatiin isaa tokko garuu sadiinuyyuu boondiididha jechuudha. Nam torba teessisa. Namoonni majlisa dalageessifachuuf gatiin isinitti qaala'ee akkasuma kan nam 11 teessisan illee bitachuuf gatiin isinitti qaala'ee inni kun isiniif barbaachisaa isiniin hordoftoota kiyya. Akkuma isin beektan zuulaan teessan wanta gaarii fi wanta bareedaa qofa isiniif qabattee dhufti. Akkasuma wanta yeroo boodatti isin jalaa hin tabalaashaane yookaan wanta amantummaa qabuu fi waan kwaalitii qabu malee isin qabadheen dhufuun ni beektanii. Yooma isin dhuftanii keessan na gaafataniyyuu wanta isin hin taane yoo isin natti ergitan inni kun orijinaalii miti isin amansiisa. Kana isin hin jedhu yookaan fakkeessaaf waan garagaraatiif osoo hin taane wanta dhugaatii fi dhugaa qofa jechuudha. Wanta isin hubachiisu maaliif jennaan ilmi namaa kuni dunyaa kana akka qallaaletti hin fidu dafqee dhiiga ofii jiksee irratti arraabsamee xiqqaatee wallahi irratti dhukkubsatee fayyaa ofii irratti dhabee waa hunda irratti dhamdhamee fida. Sanifuyyuu jecha waan hin taane isiniif hin dalagu yoo isin birrii hin qabaannellee waanuma jiruun isin amansiisa sirriidha. Akkuma meeshaan hunduu wal caalu kwaalitiin isaallee wal caala akkuma gatii wal caalu kwaalitiin isaallee wal caala ka kana caalullee hin jira. Fakkeenyaaf amma soofaan majlisa fakkaatu kan ijoolleen baay'een soofaan jedhanii majlisa jedhii naan jettanii kana yoo jedhamu kwaalitii isaarraa kan ka'e inni sunillee 110,010 inni sun maaliif gatiin kana caalee kwaalitiillee kana caala akkasuma guddina kana caala. Garuu kwaalitinata wanta biraatiin osoo hin taane kunillee boondiidhi sunillee boondiidhidha. Xiqqoo diizaayiniin isaa kanneen irraa layyatti jedhaaf malee kunillee boondiidhidha jechuudha. Ka ispoonjii sun yeroo boodatti keessa gasseenee keessa gattara. Gatiin isaa meeqa hojjettanii 65 jechuudha. Inni kunillee jechuudha diizaayiniin isaallee sanirraa xiqqoo layyatti jedha. Akkasuma kwaalitiin isaa tokkomaa diizaayiniin isaa garuu layyatti jedha. Haalaan bareeda haalaan namatti tola maashaalladha. Kan inni irraa dalagamullee boondiidhidha. Maashaalladha isiniin jedha hordoftoota kiyya namoonni barbaadanii namoonni jaalatanii namoonni isinitti tole koottaa keessan na dubbisa isiniin jedha mee koottaa wajjumaan halaallu wanti sanirraa adda ta'e maalidha wanti sanirraa layyatti ta'e maalidha zulaa woo jettanii inni kun abbaa tokkooti jechuudha maashaalladha akkatti bareeddu mee ilaala hedduu namatti tolti hedduu jaaladhee jira gatiin isaa tokkoma isin ka barbaadan keessaa filadha ani sadiin isin mul'isaa kana keessa ka hanga gurraacha kana sadarkaa kenneef hin jiru isiniin jira sanni sadiin keessa gurraacha sadarkaa tokkoffaa kenneef jira isin hoo akkamiin isiniin jedha kaawwan ammoo kanatti aanseeti kana isiniin jedhu kwaalitiin isaa tokkoma hubatii isaa yookaan bareedina isaa diizaayinii isaa kana sadarkaa tokkoffaa kenneef jira sadiin amma isin mul'isaa kanneen keessa jechuudha isinillee mee darajaa isaatiin kaayaa isiniin jedha isa kan akkamiin laaltaniif tan anjaaladhe jira karariin inni dalagameef adii fi kireemii fi
gurraacha wal keessa jechuudha. Kireemiin kun leezariidha. Kun ammoo gurraachi kun carqidha jechuudha. Akkam akka namatti tolu ilaalame istaayiliin isaallee layyatti jedhee hojjetame. Ani hedduu jaaladhe jira isinillee hoo jaalattanii ajajadhaa isinin jedha akkam akka bareedu fi akkam akka namatti tolu isinillee ilaalaa isinin jedha abbaa tokko abbaa lamaatiin akkasitti dalagamee jira waan ta'eef isinin jedha hordoftoota kiyya namoonni jaalatan keessan dubbisuun irraanfatina gatiin isaallee gatii jiddu galeessaa gatii kiisii keessan hin miine jechuudha. Zulame soofaa ifama qofa naqabee jira zulame soofaa jirdu galeessaa kagatiin isaa nullee hin miine maatii keenya sapiraayis godhachuu feena galuuf guyyaa muraasaan hafee birrii baay'eellee hin qabu garuu dirqama bitachuu qaba warrootni jettaniif inni sun kunniin isiniif isiniin ja'a hordoftoota kiyya maaliif jennaan gatiillee baay'ee sillee isiniin baasisu kumni 60 wayii xiqqoo jechuu fedhee osoo hin taane garuu xiqqoo humna keessaniin isin madaala jedhee waan yaadee fi majliisa illee jettan majliisni sa'aatii kana akka xaaraa tuqee gatii isaa waamuun ulfaatee jiru soofaalleen gatiin isaa kuwwan illee jiddu galeessi illee jira kolbaahallee hin jira ka qannasullee hin jira isiniin jedhee jira inni kun boondidii ta'ee maashaallah gatiin isaa garuu wallahi hooma takka hin qanfachiisu osoo 80 illee ta'ee maaliif jennaan inni kun boondidiidha boondidii dalagama waan ta'eef gatiin isaa 65 qofa isiniin jedha hordoftoota kiyya boondidiidha jidduu isa keessaa kireemiin kun leezariidha jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan kana kireemiin kun leezariidha akkasuma ammoo kan gubbaa kuni carqeedha jechuudha gurraachi kuni yoo barbaadan teebilii kanaan illee isinii dalagama teebilii kun 18 jechuudha soofa kana wajjin illee barbaadan isinii dalagama akkama kana namatti tolu laalamee isiniin jedha hedduu namatti tola teebiliin kun illee yoo barbaadan isa kanallee ajajachuu ni dandeettanii isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma diizaanii isin barbaadaniitiin isiniif dalana isiniin jedha inni kun kan nama sadaffaati isiniin jedha sadiin irrayyuu beektiraasiin galee hin jiru lamaan irra beektiraasiin galee hin jiru garuu beektiraasii qaba duwwaa isinitti hin fakkaatin hordoftoota kiyya duwwaa miti gurraachillee beektiraasii qaba akkuma samaawii duratti isin mul'iseessanii akkasuma inni kunillee beektiraasii qaba jechuudha inni kunillee boondiidha. Sadinu boondididha sadinu gatiin isaa 65 sadinu nam 7 teessisa jechuudha isin ka barbaadanii fi ka isinitti tole keessa filadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya maashaallaadha meeshaan hunduu hedduu namatti tola baay'ee jaaladhe jira isinillee hoo jaalattan yoo isinitti tole keessa na dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha meeshaa kwaalitii meeshaa orijinaalii akkana kan yoo barbaadanii filannoon keessan zulaa emishoo haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduu namatti tola istaayiliin sadiinituyyuu istaayiliin isaallee tokko miti diizaayiniin isaallee layyatti jedha walirraa karariin isaa akkuma walliduuni akkasuma wanti hundi isaatu wallida karariin kun silvariidha. Akka hoo jaalattan ka barbaadan keessaa filadhaati ka isinitti tole keessaa filadhaati naaf ergaa isiniin jedha hordoftoota kiyya ka isin barbaadanii fi ka isinitti toleen isiniif hojjedha jechuudha abbaa tokko wanti isinitti mul'isuu fi abbaa tokko kun maashaallah namatti tolu meelala istaayiliin isaa akkana fakkaata gatiin isaa 65 sadiinu jecha gatiin isaa 65 namoonni barbaadan namoonni jaalatanii iskiriinshoot irraa godhaati keessan na dubbisaa isiniin jedha telegiraamii waasaapii imoon na erguu ni dandeettanii waan gammaan dhageeffattaniif galatoomaa nagahatti.